ميلو كقلمي ديوتو مارسي يقول إيطاليا إلا لا كنت زرزارة كان تولي قولي قلمي كان زرزاري ها قلمي ده كان مارسي يقول فايدة نساء أنا دبدو دبدو زرزارة ده إلا لا مي كنت شي ميكو ما لا أبيت يا جبرينكو كنت إنكي مشرفة كذا سجالة ديدا أكمل أنا كنت أكمل بربادة أبي قلميكم ماري بيزوي كيسة بدي سمو سلا كم أي بدي سو ها بري هنكي دبزا ما كان بوس تولي قولي قوات ما إني ركون كأنا را نو بري جد سنجد دوسا ها أنا بكوي ديمو فا أنا كات بكتة ديم أنا في أنو نكرستي بكوي ديم مارر قتني هرمو I invite her because you got the money in your bank account. Yeah. What the hell are you I talking? have 1.5 million dollar. Not euro. huh? Euro. Euro jadi me imbek tu kana you. Euro. Talam nagaje. ما الجنري رومان بوي نجاوز إنجلين كارون نوتنس Nagaje me. كم جرتو ما فول كي يدارا فكنا شاوري دسيني كرام بابو كوتي Akasi. Okay. Jirta met. Ada kaca. I'm fine. I'm fine. Akkam jirtan nagaa jirtanii hordoftoota Didaatii akkam fayyaa nagaa jirtanii egaa Itaaliyaan akkuma argaa jirtu qeessa qalamii qeessa dibachaa jirti qalamiin kun faayidaan isaa qeessa guddisuudha qeessi immoo yoo guddate maal fayyada yoo jennu faayidaa homaa takka hin qabu ani yeroo mara isheen gorsa badii asii naan jechaa jirti maal jechuudha qeessa kee qalamiin dibatiin jechuun no dibatiin bakka ani na jibbisiisa qeessa qalamii jechuun wanna seexanaati qeessa dibachuun wanna seexanaati beeta kiristaanni kana ina jejju sigalee dhugaa sin jedha wanni akkana kana dhaabe hin jaaladhu wanna hin jaalanne hordoftoonni kiyyallee akka hin jaalanne abdii guddaan qaba micayyoon Dubaayii dhufte tun illee baay'ee na aarsaa jirti maal kote qonjee maal why baay'ee na aarsaa jirti maalifi ajee qalamii kottee ishii dibaa jirti anaaf illee naa dibi amma qalamii fafeedha jenna. she have to be cute because oomi fanqaati micayyoon tun akkatti waree gannatti ilaala kabajamtoota keenya waree gannatti akka bishaanitti jechuudha egaa maal jechuu barbaaditanii normaalii kun amanuma keechanii amanuma dubartiitiin waa gochuu hin dandeenyu humna kiyyaa ol ta'ee jira so normaalii garuu maal ta'aa jira bannaa mallaalaa jira qalamii dibadhu isaanii qalamii gurraacha dibadhu gurraacha maalitti yookaan immoo gurraacha garuu kaameraan kee maa daalacha ta'e dabbasaa kiyya gurraacha makkatti daalacha ta'e dhugaa ammoo Minoti ammayyuu bi'amma wayya akkatti bareeda jechuudha maal jechuu barbaadetanii ani humna kiyyaa ol taate jirti ani micayyoon tiyyatun jechuudha automaatikaalii humna kiyyaa ol taate jirti so naa gorsaa koomentii jalatti please Itaaliyaan gorsaa abbaa manaa keetii dhagahi jedhaati qo'eessa deemuu barbaadanii bakka wayii deemuu barbaadna garuu bakka echa akka deemnu hin beeknu echa deemuu barbaadda qalbii akkanaa dhiisan indee manatti na dhiiste deemuuf nyaata eenyu ta'e nootaan echa nyaata sa'aatii meeqaam tolganaadha sa'aatii dhugaa achitti haa dhufu bakka deemnu sanitti anyways kabajamtoota keenya mee ilaalame obboleettii Itaaliyaan fataa jechaatoo tiiktookii afaan ingiliffaa ilaalaa jiranii fiilmiin achi ilaalamaa jira tilaala እንዴት ናችሁ አላችሁ ወይ ኖርማል አለን ክብር ይግባ ወይስ
Egaa harkas dibachaa jirtaa? Ilaala harka illee dibachaa jira. Gurraacha sammaan dibanne hin bareedu moo? Qeessa kiyya guddisu. Qeessan guddise yoo guddiste ammaa anaan ajjeestaa jechuudha. Ani quba tana dibadhu. Garuu dhiironni duraanii qeessa guddisan quba lamaan. Yaa gabbaa qalbii bakka ijuu laa isa qalamii. Ani duraan miizee dhugaa dubbachuudha hordoftoota keenya miizee ta'etan tureyyuu na qeessa lamaa miti ani harka shanii fi harka luka wannoo qe'ee maadha maqaasaa wannoo kottee kiyya jechuudha. Hundaa dibadheetan tureyyuu na namni hunduu natti kolfananii gizee san waggaa 12 tureyyuu. Bakka miizee gizee san akkuma argaa jirtan fardaan tureyyuu bakka miizee jechuun nama kabajamaadha baay'ee na kabajan turaniyyuu luka rafa dhugaa rabbi duka dibattee duka dibadheetan ture inna baay'ee nu fittaara baay'ee nu fittaara rabbi baay'ee nu fittaara qalamii luka dibadheetan ture quba shanan hundaa dibadhee hunduu natti maalii ati micaan nadheenii naan jaan nadheenii ati badeesi naan jaan rabbi kinoo inna keessi koo amma yoo ilaalu maalan ta'een jedhee bakka inna dhugaa garuu hin mul'atu. Ono dhabe. Ganaa nu middarraba. Kan biraatti kan darabdu jira meetti darab. Kaza booda yaamra. Anyways maatan beekan aydiditti wanna takka qibaatii takka kan dibattu shittoo takka kan dibattu nafti kiyyaa shittoodha. Indibadhu wanna takka. Na qaamni kiyyaa shittoo takkaadhu takkaa dibadheen beeku shaawuriin nan diqadhaa. Maalatti gatteeti kan dibattu? Maal naa godhaadha. Ati garuu shittoo dibachaa ta'u jechuudha wanna biraa maal isin jedhu garuu. Kun qanyi sammuu maal jettan mee niitiin isaa gizee shittoo dibattu jechuu qaba malee my god jechuu qaba malee maaliif dibatta jechuu qaba maaliif dibatta dhugaa rabbi didaan jijjiiramaa jira maa shittoo dibatta jechuu jalqabeera. Anyways amma yaadan viidiyoo riikardii si gochaa jira takkaa dibattee ta'u hin beektu micayyoon tuni. Har'a garuu dibachaa jirti hordoftoota keenya dhugaa paakaawutiidhaan jira akkuma argaa jirtan aduun baay'ee namatti tolaa jira biyya Itoophiyaa keessa. Isa kana jechuu barbaadeta inni biraa immoo akka tasaa ta'e obboleettiin teenya dheengadde jechuudha boolee eerpoort irraa yoo dhuftu shaanxaa 4 fi birrii 600 jala hattuun harka ishee tuqeetoo jechuudha qabeenya kana hundaa jala saamamte kaleessa dhuftee turte yoo akka tasaa ta'eyyuu as magaalaa Mojoo obboleettiin teenyatu yuutuubii qabdi yuutuubiin isheedha moobaayilii shaanxaa keessa tureyyuu wajjin naannoo hidhameetu badee jira mee boru kan iftaan jechuudha ishee miidiyaa kiyyaa irratti isinifan dhiyeessaa baay'ee nama gaddisiisaa karaa waggaa 6-7 kana hojjettee turteyyuu biyya I think kwaatar natti fakkaate so boolee eerpoort irraa jechuudha nafu boolee eerpoort irraa I think obboleessa ishee waliin jechuudha kan dhufan akka tasaa ta'e qaallitti irratti tiraafikiin dhufee jira bu'ii jenna achuma gabbaanii booda dhiifama gidduudhaan namni naa bilbilee tureyyuu so mucayyoon teenya tun baay'ee keessi ishii cabee jira onneen ishii cabee jira baay'ee nama gaddisiisa kara naannoo 600 kara diraama 8,000 kan boorsaa keessa ture baay'ee keessi koo gaddee jira wanti akkanaatis kan namatti mul'atu hin jira warreen boolee eerpoortii dhuftan jechuudha please konkolaataa biyya keessanii warri keessan isiniif kireessatoo eerpoort irratti jechuudha eerpoort irratti isinaa fudhatu malee nama hin beekne wannoo konkolaataa wannoo hin jayina naa baay'ee keessi koo baay'ee gaddee jira dhugaan isin jedha meesheelleen iftaan yookaan iftaan achaan sagaleedhaan riikardii godhee hin dhageessanii barumsa isiniif ta'a baay'ee nama jibbisiisa jechuu barbaadetanii rabbi ishee haa jajjabeessu maal jenna silaa isa kana jechuu barbaadetanii nagaannaa jedhaayi baay'een isin jaaladhaa isin kabajaa horaa bulaa.